بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتا قبابدو نمني أون الرجل تلال تنتكن اسني في ديرفه لقي فدا اتنقر فما شير قدا سنس جريني تيني هراتون كنا دبرتي سيناتاتي maali qophiin keenya jedha. Gaafii kanaaf namni deebii argate guyyaan ani jedhu kanaaf guyyaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa dubbate saniif alqaari'a malqaari'a wamaa adraaka malqaari'a yawma yakuunu annaasu kalfaraashi almabthuuth watakuunu aljibaalu kal'ihni almanfuush ka je'e rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbate san guyyaa saniif maali qophiin kan keetii yoo jette deebii qophii kan kee gaafa sanii yoo hubatte agartee najaa bahuu dandeessa. Yaa obboleeyyan islaamaa duniyaa walitti qabutti jirra. Jaartii karaa dandeesseen barbaaddattee jaarsa karaa dandeesseen barbaaddattee ilmaan hortee karoorsitee jiraachuudhaaf garuu hawwii guddaa qabda. Haa ta'uu hunda keenya yaa obboleeyyan islaamaa wanni du'a jedhan kun funyaalessaa kophee keenyaarra nutti dhiyaata. kullu imri'in musabbahun fi ahlihi walmawtu adnaa min shiraaki naclihi jedhe Bilaal ibnu Rabaah. Namuu mana saadhaani bulaa jee warra saadhaa keessa dooni garuu funyaalessaa kophee saadhaa irratti dhiyaataa jee hamma kopheen kan keessatti dhiyaatu caala dooni sitti dhiyaata yaa obboleeyyan islaamaa. Wallaahi duniyaa hortu kanaas yoo ati doote irraa walolanii hiratan. Jaartiin teetis hin fuudhamti, jaarsi keetis hin heerumama, ilmaan keetis dhiisan. Eessatti deemutti jirtare? Jireenyi har'a jiraattu tun dabartee irraanfatamtee nama si yaadatetu si yaadata. Sanuu namni hundi si yaadatu. Yoo guddate wanni isaan jedhan yaa rabbi araaramiif jedhan sunuu yoo rabbiin laaffise. Jireenyi tantee har'aa ganaa seenaa taatii. Maaliif qophooftee jirtare obboleeyyan islaamaa? Maali qophiin kan kee? Of gaafadhume. Dooni silaa diingatii yeroo ammaa kana fa'aa namni makiinaan deemu kun diingatuma du'utti jira. Jaarsa caalaa shabaabata irra du'u jira yeroo ammaa kana keessatti. Mee yoo diingata duute maali qophiin kan kee? Tawbattee taa rabbi irraa maal abdii qabda? Rahmatuma rabbii bichaatu nagaa jettee taa'uu doon taane dhugaadha. Rahmata malee namni jannata sheenu hin jiru hojii ofiitiin. ولكن معصية كتر ربنا رمضة توبدو ها جريني تنتيتون غنا سيناتاتي دنيا نتتي الرب سمتي كاتي دريدتون غنا قوقود دمتي بيجي الرتي واللولاتي قوقود تخنتي لسي غافة دوت جارتي متنتي هركنت نمني إجاني مال على جته نافتتنا نمني فوديوت دوت جارس مكان كيو inni ija dabsee waa laale har'a kanatti naaftotana yoo tidoote innis kan biraa fuudhe darbe duniyaan hammanum. Yaa obboleeyyan islaamaa rabbii keessan sodaadhaa guyyaa baruutiif qophaa'aa. Isinoo warri jaarsa hin qabne warri jaartii hin qabne sanumaahu hamma tokko ilmaanuma wayya malee aabboodha rabbi haa araaramu aayyoodha rabbi haa araaramu jechuutti inni kaan kun guddoo nama wanniin jedhu nama qonqonatu yoo manaa miiffaa nama arge malee. Har'a keessatti ilmaanumaa hogiddi abbaa rabbii laaffisee fi kan nama yaadatee rabbi rahmata isaa godhu namaan jedhu agartee diliin kan namaa dhiifamtu waa shanii ni jedhan. Waa shan keessaa tokko musiibaa rabbiin si buusu irratti obsa qabaachuu, ka lammaffaa du'aa mu'minni siif godhu, ka sadaffaa dhiifama rabbiin siif godhu, ka afraffaa maanguddummaa rabbiin guyyaan qiyaamaadhaa nama jaalateef abbaa jaalaterraa maanguddummaa dhaabachuudhaaf ayyama rabbiitiin dhaabbatamu, kan shanaffaa na badee. Egaa du'aa muslimaa oguu jennu yaa obboleeyyan islaamaa namuma ofii dhalan turre nama yaadata, namuma ofii dahan turre nama yaadata. Jireenyi tantee har'aa tun ganaa dabartee seenaa taati. Maali qophiin kan kee guyyaa boruuti? obboleeyyan islaamaa gurraacha diimaa jettaniin hoffisinaadhaati
mee fuudhaa ilmaan horadhaa yaabbo hiyyeessa jettanii agartee hiyyummaa fi wanni ilaalina addunyaa tana kullu man alayhaa faan ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام الدنيا دمتودا كان في ربي توكي قفا يودو تيف والله هادي فان هم جرتو غاسلا هادي غنا غرتي نمنكم ولدرو جرونس مون مددوا هم تخجراتين مدوتي شينسي نمني ابا خينيا فبا ابا خينيا تي فكاكتي تنيسني فاكو خينيا اخاكو خينيا هادتينيا جي يا ربي يا رميف جي وقع في صدقة الله نما يادته نما صدقته وقع في عمره قرأت الله يادته عمره نما قرأ وقع في حج قرأت الله نما يادته نمني حج نما قرأ نوم نسلي وفي نوم وفي دلاني يا بلي الإسلاماني تفوراتي المان دشدا يا بلي تون إسلامه هيرماتي المان تهدا النير سقبدني سوق قبدني نفسي يا دقيقة عشان ينقوف هم تسنا جتني خنينا نياتنا يا بلي الإسلام ربي كيسن سدادا غافة دوتو بيك تاريرو gariin namaa kan takkan daatin kan takkan dhashateetim jedhee kan hinaa nyaata yaa obboleeyyan islaamaa hiree rabbiin siif qooderuu hin beektu rabbiin ilmaan siif kennaafi siif hin kennuu hin beektu waan keetu of hin agarre gadaamessi kan kee ilmoon qee balaa hin fudhataa jechuu hin beektu maaliif kan hinaa nyaata yaa obboleettii akhira atis yaa gabricha rabbii ofii of jiraachifte jechuudha allahumma laa takilnaa ilaa anfusinaa qurrata ayni yaa rabbal aalamiin yaa rabbi gara mataa keenyaa gara ilaalcha keenyaa gara hojii keenyaatti nun hirkisin rabbi irratti nirkanne jechuu of irratti hirkatte niitii tantee kaniinaa nyaachifte atis kaniinaa nyaatte ilmaan hin hortu hin badhaata jechuu rabbiin osoo fedhe waan dalagde guutuu bakka takkatti sirraa fuudhu yaa ilaahal aalamiin rabbii keessa sodaadhaa obboleeyyan islaamaa guyyaa boruu guyyaa qiyaamaatiif qophaayaa jireenya keenya har'aatuun ganaa dabartee seenaa taati maali qophiin keenya guyyaa boruuti of gaggaafadhu guyyaa qiyaamaatiif qophaa'i agartee jannanni rabbiidha jabduudha akkanatiin argamtu alaa inna silcata allaahi gaaliya alaa inna silcata allaahi gaaliya alaa inna silcata allaahi gaaliya alaa inna silcata allaahi aljanna boru anis nan du'aa sin isin duutan yoo guddate feesbuuk irratti suuraa walii gadhiisanii abalu du'ee bar jedhanii saammin tokko 15 tokko haasa'uu malee saniin alatti bira darbame ilmaan oromoo ilmaan islaamaatis ta'e ilmaan oromootis ta'e akkatti diingatuma dhumutti jiru namumti dhiyengadda nagaan jiru kaleessaan jiru diinaanis tahee dhukkubaanis tahee waan fedhen haa ta'u akka dhumutti jiru ni agartan namni diingad du'aa qophaayaa lakkisaa yaa obboleeyyan islaamaa nafsiyyaa waa addunyaa miti waa hayawaanaa miti hayawaananuu ilmaan horata agar rimhaa taaten agarreessaa bakka kormi jiru baqatti leesh ilmoon garaa keessa qabatee dhalatee haa guddatuuf jechuu wayi rahmata kadhataafi wayi qalamurraa ooshaa ilmoon ishiisun uumamumaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa dhaluu kana nama jaalachiise waa dahuu waa argachuu kana nama jaalachiise jechuu waa jaalachiise nami silaa amma hayawaanaa gadi ta'uu jirtan akka waan ofii of razzaqtanii lakkisaa inni heerumtanii qabdanis inni niitii fuutanii qabdanis horadhaa yaa akhi kanan tahinaati ofima keessanii waan rabbii isinii qoodeeruun beektanii kaninaa walitti hin guurina rabbi keessa sodaadhaati dhashadhaati guyyaa boruutiif agartee faayidaa guddaadha dhugaadha fuudhuun dhashuun duratti mataan isaatu sadaqaadha namni halaaliin wal bira gahuun halaaliin wajjin rafuun sadaqaadha sadaqaa miti jechuu kiyyaa miti inni uzri qabdanis uzri keessaniif osoo taane bakkinaan sinin jechuutti jiru har'a kana osoo dootanii namni silaa diingatun faaduutti jiru kan argutti jirtanii yaaboo meetti qabdanii galaaltan sin har'a hiriyaan umraa namaa godhu jira hiriyaan hajji namaa godhu jira ilmaan hoo ilmaan umraa abbaa godhu ilmaan umraa haadhaa godhu inuma dhageessanii miti akkuma kana jechuu yoo diingaddootan kanuma darbe duniyaan keessan akkanatti eeltan kun hiratame jireenyi teenya har'aatuni ganaa seenaa taatee gurraachofti maali qophiin keenya guyyaa qiyaamaatiif egaa sinattillee hin dheeressu jecha bilaal ibn rabaah kullu imri'in musabbahun fi ahlihi wal mawtu adnaa min shiraakin alihi namuu bariisisaadha warra saadhaa keessa diriifate doonii funyaalessaa kophee saadhaa irratti dhihaataa jedhanii hunda keenyaa doonii nutti dhiyoodha ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akthiruu min dhikrii haadhimi ladhaat kuttuu qananiidha yaadachuu baay'isaa jedhanii ishiin maali jennaan du'a jedhan yaa obboleeyyan islaama doonii keenya nafuu jireenyi teenya har'aatuni ganaa dabartee seenaa taati qophii haa qabaannu guyyaan qiyaamaatii hin siniin jedhaa gaasheer godhaattiin gorfamaa
nama of beeku rabbiin nu haa taasisu nama halkan salaatu rabbiin nu haa taasisu nama witrii salaatu rabbiin nu haa taasisu nama ibaadaa jajjabeessu rabbiin nu haa taasisu nama namanni rabbiin nu haa taasisu nama jaarsa heerumee horu rabbiin nu haa taasisu mee seenaa takkan siniif himaa seenaan sunilleen daciifa walaakinnahu in fakkaatti jechuu daciifa namichatu jedhan jaartii fuudhee gurraattiidha gurraachuma ishii tana jibbee deemee jedhan jaartiin tun gurraattiidha jee edaannii gaafuma amma bira ga'e kanatti ishiin ulfataateetti jedhan bara 20 kana taa'ee ishii dhiisee deemee gaafa tokko biyya san dhufe jedhan diingatuma inni gaa ishiin ulfataateetti seene aggaa dhufu nami tokko masjidaa khutbaa godhaa jedhan daawaa godhaa jedhan amma namni kun odoo gara mana isaanii hin gorin masjidatti maqee salaatee khutbaan kun hay dhimalee dasitti jedhe namumti kanaa eessaa jedhe ta'ajjabee ebboo aalima rabbiin bakkuma hunda kaawateera nu hinuma bari inni qara'uu deeme nadhatti jibbee nadhoochuun dhiifama gaan afaan keenyatti dubartii jechuudha jaartiin tiyyaatuun gurraattiidha jedhee jibbeetti dhiisee deemee ture amma gaafa kaan ta'ajjabee heeyli malee abboo maali namumti kana das jedhu jedhee masjida doma agartee taa'ee gaggaafatu seenaa sanillee yoon dogongore dhiifama amma akka sanitti agartee masjida taa'ee jedhan masjida taa'ee mana isaanii gaggaafatee turaa seenaa san akka walitti maknee fi amma achumaanii masjidaa gaggaafatee gara mana isaaniidha deemuudhaaf waggaa jedhe seenaan sun akka kamii yaabbulayyan islaamaadha almuhimmi akkinni tahe mucaa suni mucaan akkasitti khutbaa godhu sun mucaanni haadha tuffatee haadhi gurraattiidha jedhee waggaa 20 dura ishii dhiisee deeme san mucaa saadhaati jechuu namni aalimii kanaa da'awaan isaa das jedhu eessaa bahe jee dinqisiifate sun laala haadha tuffatee deeme waan ishiirraa argame immoo waan isiniin jechuu barbaade waliin tuffatinaadha waliin daddamaasinaadha fuudhaa heeruma ilmaan horradhaa gorfamtan jeetinii yaadaa jireenyi teenya har'aa tuni ni dabartii wanni hundi ganaa seenaa taatii guyyaan baruutiif haa qophoofnu ganaa doonee dabarra namni naman daganne ilmaanuma wayyaa wahuma horan wayyaa silaa ofiis ganama malee gaadhashineetis hin beeknu akkanumaan aggamatti qabne ilaalle fi eggama kitaaba irratti agarru makanaa kana jijjira rabbiin sin haa gargaaru rabbiin hunduma keenyaan nu haa gargaaru rabbiin ilmaan gaarii nu haa argachiisu irsa gaarii rabbiin nu sin haa argachiisu yaa warra shamaraa niitii gaarii rabbiin sin argachiisu yaa warra dhiiraati rabbiin hara nu haa galfachiisu hamtuura rabbiin nu haa fageessu tawbaa nagaa rabbiin nu haa waafaqu nama gartee rabbiif jedhee ibaadaa dhaabbatu rabbiin nu haa taasisu wasallallahu alaa muhammad wa alaa alihi wasahbihi wasallam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sheer gara